Bulchiinsi Abiyyi Ahimad garamitti deemaa jira? Itoophiyaa bulchaa akka jiru sirni mootummaa PP hundeeffama isaa irraa qabee uummataan jaallatamee kan hin beekne har'as taanaan hawaasa dararuu itti fufeera. Fedhii uummataa malee humnaan of ijaaree afaan qawween biyyattii bulchaa akka jiru sirni mootummaa PP uummata biyyattii dararuu bira darbee gaaga'ama guddaa biyyattii keessatti hordofsiisaa jira. Seenaa biyyattii keessatti loltoota gara jabummaan beekaman oomishuun kan beekamu loltoonni sirna PP ammas taanaan hawaasa dararuu itti fufaniiru. Bulchiinsa PP jalatti uummanni waan hin taane hin qabu. Har'as taanaan ajjeechaan gara jabummaan guutame biyyattii keessatti hidda gadi fageeffatee akka jiru gabaasaaleen adda addaa himaa jiranii. Akka kanaan viidiyoon ilma namaa harka duubatti hidhamee ajjeefamu agarsiisan hedduun hawaasa dheekkamsiisaniiru. Viidiyoon waraana mootummaan nama meeshaa waraanaa hin qabne harka duubatti hidhee achi galagalchee mataatti rasaasa naqu agarsiisu hawaasa Oromoo hedduu dheekkamsiiseera. Ajjeechaan akkanaa hedduun Oromiyaa keessatti yeroo hedduu raawwataa turuu himamaa akka ture. Viidiyoo bahe sanaan booda dabalataan viidiyoon ajjeechaawwan akkanaa agarsiisan qoodamaniiru. Akka viidiyoo bahe kanarraa mul'atutti waraanni uffata waraana raayyaa ittisa biyyaa uffatu kan boca rifeensaas akkuma loltoota mootummaatti sirreeffate wayita naatoo tokko malee mataatti rasaasa naqee aari baaruudaa irraa ka'u agarsiisa. Gochi kun fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa, weellistoota Oromoo fi namoota siyaasaa Oromoon balaaleffatamaa jira. Erga dhimmi kun miidiyaa hawaasaa dhuunfateen booda weellisaa Galaanaa Gaaromsaa nama caalaa bineensi gara laafessa jechuun ergaa isaa dabarfateera. Walolataa qana'ii warri hin ilaalin jirtan hin ilaalinaa jechuun gara jabummaa ajjeechaa san irraa mul'atu ibseera. Sammuu namaaf gaarii miti, baay'eedha. Dargaggoo Oromoo nama nagaa guyyaa saafaa harka duubatti hidhanii ija maatii duratti rasaasaan mataa facaasan jechuun fuula feesbuuka isaa gubbaa Lataa Qana'ii barreessee jira. Ajjeechaa suukanneessaa raawwatame kan hawaasni Oromoo bal'aan yoo balaaleffatu deeggartootaaf caasaaleen PP soba jechuu itti fufaniiru. Qondaalota mootummaa keessaa tokko ta'uun isaanii kan himamu Faayisaa Leellisaa fi Bilisummaa Biraanuu ajjeechaan raawwatee hin jiru jechuun sobummaa isaa ibsaniiru. Gochi ajjeechaa seeraan alaa kun biyyattii keessatti isa jalqabaa miti. Waraanni mootummaa harka duubatti hidhanii ajjeesuu akka mallattoo bulchiinsa isaaniitti fudhataniiru. Qondaalaa Baawoo Battee Urgeessaa dabalatee namoonni haala kanaan ajjeefaman kumootaan kan lakkaa'amanidha. Hawaasa nagaa jumulaan qabanii rashanuu mana hidhaatii baasanii akka fedhan nama ajjeesuun cimee babal'atee itti fufeera. Haala kanarraa ka'uun biyyattiin abbaa irree jibbaachisaa sirna fiiwudaalaa duriitti naanna'u akka hin oolle nama shakkisiisa. Akka amma mul'ataa jiru kanaan biyyattii keessatti nagaan ba'anii galuun hojjetanii buluun dadhabameera. Ajjeechaa alatti humnaan ol gibiraa uummatatti muruun kaffaltii maddisaaf maalummaan isaa hin beekamneen uummanni gidiraa argaa jiraataa jira. Mootummaan Itoophiyaa ammaa ofumaa seera baasee maqaaf bakka bu'oota uummataa jedhee kan moggaaseen yeroo fedhetti labsii qabeenya uummata isaa dhaalchisiu hojiitti hiikuu itti fufeera. Haalli bulchiinsa Itoophiyaa ammaa dimokiraasii dura maqaan tureyyuu balleessuun sirnichi gara abbaa irrummaa isa olaanaatti ce'uu isaa agarsiisaa jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaataa ka guyyaa biroon haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.